diinni dhugaa rabbii qawwee qabate san harka darbee harka darbaniiti godaanan jechuu osoo akka mucaa sanitti hundi deeme ummata sammaddii dhaabbate harka qullaa deemtanii yoo dhaabbattan harkaa waa qabulleen darbee fiiga jechuu heddumina keessa laalee sodaatee jechuu. So amma maal jechuu barbaade mucaan kunii barbaadamaa jira. Mucaa kana wallaahi ani saahiba kiyyalleedha karaa deemaa jechuun nama hedduu amata dheeraadhaaf hedduu dinqisiifadhee jaaladhu ture rabbii kiyya hedduu beestii kiyya isinii galee bakka nama hedduu jaaladhu keessaa nama tokko jechuudha. Nama amma duras caccabsanii mucaa kana daddaaqanii darbinaan guyyaa tokko abdii Oromoo irraa hin kutatiin jechuudha. Tokko bar Oromoon nu arrabsee jee uummata hin gargaaru bar Oromoo takka naan jee uummataaf sagalee hin ta'u bar. Oromoon akka naaf hin goone Oromoon akka naan goone Oromoon mana naan ka'ine Oromoon lafa naan ka'ine jee sagalee hin taane bar. Inni kan Oromoon caccabsanii Oromoo takka inni caccabu godhe jechuudha. Oromoo takka miilli isaa hundi wanni ja'u godhe mucaa kana jechuudha. Wanti nama jechuu barbaade yoo faarsa likkitti faarsa. Okay, mucaa kana akka namni nyaatutti faarsaa jirtan. Wanti mee suuraa ilmoo isaa haadha isaa gagguurtaniif maali meenatti hima? Okay, isa faarsitan jabaa kan jettanii wallee ittiitanii olii gadi hin deemtan hayyee. Wanti suuraa haadha mana isaatiif ilmoo isaa fiddanii feesbuukaaf tiktookii irratti maxxansitaniif maali? Kunoo ilmoon isaa tana haati ijaartiin isaa tana haati isaa tana abbaan isaa kana jechuun maaltu barbaachise mee? Mee na himaa mee isinummaa na deebisa. Suuraa inni gaafa nagiyaa ilmoo isaatiif jaartii isaa poostu godhe jala seentanii fiddanii amma poostu godhuun maaliif barbaachise? Dhaqaatii ilmoo isaa qabaa jechuudha. Dhaqa haadha manaa isaa akkas godhaa jechuudha. Dhugaa rabbii mucaan kun yoo waa ta'e isinumaan nyaachise kana beeka. Mucaan kun waa taanaan fayyisaa fi uummata kanarraa gad bu'uun qabuun dhugaa rabbii. Dhiisaa jee isin dadhabee jechuun gizee meeqa hin faarsinaadha. Saan faaruu ammaa miti. Saa walgalateeffatu ammaa miti. Saa uummanni dhumu jirutti nama galateeffatuun hin barbaachisu. Saa uummata kanarraa badaan dhaabbattee uummanni keenya imimmaan haqatee uummanni keenya gaaddisa jala taa'ee faannoon finxaaleeyyiin amaaraa salaalee keessaa baatee rakkoon achi jiru rakkoon ganda sanii furameetiti kasabaaf hojjetees kasabarratti hojjetees ka galateeffamuu qabus ka abaaramuu qabus gizee sanii jechuu malee ammaa miti. Yeroodhaa miti yeroontu yeroo itti nama faarsanii miti itti nama nyaachisan malee. Namni Oromoon faarsitee kan lubbuun isaa dheerate qofa naa hima. Kaanni dama kaanni iddoo yoo ati faarsite. Because maaliif nuti abaarsa qabaanneeti miti bar. Oromoo an akkas jechuu barbaadeeti miti yaa saba koo qaali dhiiga koo. Ani namni isin faarsitan hundi ni du'a jechuu barbaadee osoo hin ta'in. Wanta nuti jaalanne diinni hin fedhuu jechuu fedheeti. Because nuti diina qabna diina baay'ee qabna Oromoon fira caala diina keenyaatu hedduudha. Fira hin qabnu aslan diina malee. Jabaa keenya yoo jennu nu jalaa ajjeesan. Nama jiraachuu keenya hin feene nama lubbuun teenya akka jiraatu hin feene yoo nama jabaa keenya kun gaafa tokko waan nu hojjeta jennee yoo yaanneef duraa qabaanne bar nu jalaa fudhatanii bar. Because ija keenya dhaamsu waan barbaadaniif Oromoon bara akka gadditu waan fedhaniif jabaa keenya nu jala ajjeesan jechuudha. Oromoon nama akka karaa deemaa hin harkattu. Mucaa kana dhiisa. Dhugaa rabbi amma reefu giseen bilbilu oo maakii
akkam jedhu sagaleen isaa walla akkatti nama garaa nama nyaate rabbii kiyya walla amma reefu gizeen dubbisuun bakka akka itti sagaleen isaa bakka garaa na nyaata mucaan maali akka ta'e hin beeku walla rabbii umrii isaa haa dheeressu malee garaa kana na nyaataa jira gizeen an sagaluma isaatu dhagee jechuu wallaahi laazim an namni sabaaf hojjete unkaan hidhamuumti yoo qeensi isaa irraa cite dachii tanaan naggara garaa akkam please Isa bakka mucaa baratee injinara ta'ee arra dhiisee gabbu'ee saba isaati waliin dhaabbataa jiru. Gabbu'ee dhakaa keessa ciisaa jiru. Gabbu'ee biyyeerra ciisaa biyyeerra gangalataa jiru kana isaa poost godhuun saayiboota isaa poost godhuun firoota isaa poost godhuun maaliif barbaachise? Hai. Akkanumattu viidiyoo waraabdee miidiyaa kana baxaabbaxaa jirta jaanii barbaadaa jiran mootummaan barbaadaa jira mucaa. Because viidiyoo kan uummata salaaleedhaaf kan sagalee ta'e Oromoo caala isaa bar. Isaa viidiyoo rakkoo uummataa rakkoo hawaasa sanii waraabee OMN itti ergee keessa dhaabbatee dubbisee isin uummata nagayaati. Isin waraanaa jee uummata gaafatu ture akka uummanni miira keessa seenellee uummata kana gargaaruuf isin waraanaa jee gaafatu ture nuti uummata nagayaati nagaya barbaannaa jechuu turan. Namni akka mucaa kanatti hojjete hin jiru jechuu. Akkasi waa'ee gargaarsa irraa immoo dubbannee jirra jechuu. Gargaarsi illee yoo ta'e karaa isaatiin ta'a. Okay? Rakkoo hawaasa sanii eenyu caala dhalataa salaalee taatus Suudii jiraattee rakkoo hawaasa kiyyaa sirriitti hin beeka jechuu hin dandeessu. Rakkoo hawaasa keetiin nama lafa san sa'aa tana daqiiqaa san jiruutu beeka jechuu. Okay? Nama daqiiqaa tanaaf sa'aa tana jiru. Osoo karaan hin banamin wanti zayitii fi daqiiqaan bitettee asirra deemtuuf hin jiru. Karaanuu hin banamne bar. Isin dhugaa rabbii akkatti yoo maallaqa guurtanii daqiiqaa fi zayitii bittanii karaa itti galchitan yoo jiraate karaa yoo karaa akka itti galchitan beektan isin warra uummata kan uummanni kun akka nagaya ta'ullee godhuu danda'udha waan ta'eef bakka akkas taanaan uummanni akka nagaya ta'u waa godhaare akka gargaarsa abalu anaa guura isaa guura jettanii irratti wal qabdan kanatti karaa itti gargaarsa kun seenuu yoo beektan karaa saniin uummanni immoo akka nagaya ta'uuf mee gabbaa nu dubbadha isin warra mootummaa waliin hojjetaa jiru saayi. Ni beeytan nu fayyada nuti. Akkasii beena jechuun. Na dhibaa bar wanti Oromoo kun jechuun wallahi wanti Oromoo kuni na dhiba. Gizee bar nama bar guys bar nama bar gaafa Oromoon dhume gammatu jira bar maallaquma Oromoo kana nyaachuuf yooma Oromoon tun dhumti yooma yaa'iin kaatii warra jee ilkee qaratu eeguu jira hin beeytanii garuu kan. Ati nuti dhumuu keenya boonyami warra gaafa Oromoon dhumte immoo gammaduu jira bar biizinasni keenya eegalamee jee gammaduu jira bar. Waan ajaa'iba isinitti ta'u. Ka biyyi guutuun gaddu warra biizinasa isaanii amma uummanni kee jira yaa'iin kaatee jirti gargaarsaa dhufaa warra jiru jira bar. Yoo barbaachisaa ta'e Adaanach Abeebeetii fi kantiibaa qaalitti Adaanach Abeebee jettan tanaa fi
mootummaa naannoo Oromiyaatti itti muddineetiti akka gargaarsa zayitis daqiiqas yoo barbaachise karaa isaaniitiin akka deemu godhuu hin dandeenye jechuudha. Bixii kaasnee uummata keenya akka mootummaan deebisee zayituma isin jettaniif daqiiqaa isin jettan kan akka geessuuf godhuu hin dandeenya. Wanti hawaasa irraa gabbaatanii mucoloq gootaniif hin jiru. Akka isaan gargaaran godhuu dandeenya. Because gaafa amaarri waa takka ta'e mana keenyaahu lafuma keenyatti mana amaaraa kannaa jiranimi ummata miskiinaaf yoo zayitiin barbaachises daqiiqaan barbaachises sa'a sanitti akka mootummaan gargaarsisu akka mootummaan naannoo Oromiyaa gargaarsisu itti muddinee godhuleen hin dandeenya jechuudha. Amma sa'a kanatti garuu sa'a daqiiqaa fi zayitii yaadnu osoo hin ta'in sa'a nageenya akkamitti dhufa inni yaadnu jiraatu danda'uu qabna. Nageenya akkamitti dhufuu danda'a? Uummanni kun nagee akkamitti argatuu danda'a? Karaa kamiin nagee finna? Karaa kamiin sagalee taanee uummatni keenya nagee akka ta'u barbaanna? Because namni meen yaadamee gistakka yaaduun maaliif isin dhibe garuu? Takkiin sammuu keetirra fudhadhu an amma akka maakiitti ilmoon tiyya na biratti osoo duutu ilmoon tiyya na biratti osoo qawweedhaan ajjeesanii abbaa manaa kiyya na biratti osoo qawween ajjeesanii qabeenya qabu osoon saamamu gootaraan an qabutti ibiddi yoo qabatu inshallah zayitiif daqiiqaa naatiif fidde garatti nani deema hin deemu bar zayitiif daqiiqaa yoo naaf fidde dhufte akka tuffitti ilaalaan fuudheen facaasaa'u because nagee irratti na hojjedhaan jedhan amma harmeen ka jechaatu daqiiqaaf zayitii osoo hin ta'in akkamitti nageenyi dhufa namni irraa du'e nyaataa fi garaa yaadu namni dhiinii irraa ilmoon irraa dhiinii ilmoo isaa fuula isaa duratti irraa gannaqame inshallah waa'ee nyaataa osoo hin ta'in waa'ee nagiyaa akkamiin lolli kun dhaabbata guyyuma kam lolli kun dhaabbatee taa'eetuma ilmuma tiyya tanaa'u taazaa ilmoo tiyya tanaa'u sirriitti taa'aa jetti. Akka isin daqiiqaa fi zayitii yaaddan kanatti hawaasni sun waa'ee daqiiqaa fi zayitii yaadne jechuudha. Akka isin yaachis